Hello, everyone. My name is Beirut. I am the board chair for OSFANA Board of Trustees. It's my great honor and privilege to present an award to the outgoing executive board of OSFANA. Leadership is never easy, especially when it requires balancing and competing interests, upholding tradition, and steering an organization through growth and change. On behalf of the entire community, I want to extend our deepest gratitude for your time, your service, and your leadership. Your contributions have helped lay a stronger foundation for the future of OSFANA, and your impact will be felt for years to come. Please join me in recognizing and celebrating the remarkable service of the OSFANA Executive Board as a symbol of our appreciation and a reminder that your leadership has truly made a difference. Without further ado, I will start calling the executive board members to receive their awards. The first one is Mr. Abdi Roba, who served as a vice president on the OSFANA executive board. Abdi Roba, please come to the stage and accept your award. The next one would be Jaltu Hussain. Jaltu. She is the only woman who served on the executive board. We're very proud of Jaltu, and her impact will never be forgotten, and we hope that she will rejoin OSFANA in a different capacity in the future. Thank you. Next is Mr. Amin Saeed. Mr. Amin Saeed served as an executive director. I'm not Amin. Mohammed Saeed. Oh, Mohammed Saeed. Okay. Come take a picture. Yeah, who's here? Come on, right there. Right there. Take a picture, yeah. Yeah, take a picture. You got it? Hey, Chief. You got the picture? Oh, you got? Okay. It's a video. Interfere what I did, just like a couple of feet. The next person is Mr. Abdurazak Tolola. Abdul. Yes, there you go. Thank Take you my hand. Yeah. for all Take a that you picture. did I for wanna say OSFANA. Thank you, Beirut. You can help me with that. It's not only me, it's my family. They sacrificed for the last 5 years, and they have been, working with me, staying with me day and night. I would like to recognize my wife, Medina. She's here. This is for her, and she's here. I would like to Tell her to come on. Tell her to come on. Yeah. Asik Jain. Asik Garagan. Thank you, Mr. Abdul. Next is Mr. Kadir Hussain. Kadir. Okay. Mr. Jyoti will be accepting his on his behalf. Kadir is somewhere helping, working. The next person would be Mr. Amin Saeed. I guess he's not here. Mr. Barisa will accept him. Yeah. Okay. Yeah. Amin.
Okay. Last but not least, the person who served Osfana as president and also in different capacities for the past 6 years, who have put in a lot of his time, and his impact will not be forgotten, is our outgoing president, Mr. Kamal Kabeto. We thank you for all you do. Come on, take a picture. I think I'm always inspired by One special that's why he pushes me to do a lot of things. Special As for my meeting, Banazikana, Banana, Singabar, Sanjay, Alatio, Disney, very someone, I think he says The last award would be a certificate of recognition presented to Mr. Adisu Wakena Getachew in recognition for his deep commitment to a lifetime of achievement and principal service of the Oromo community. Mr. Adisu. He came all the way from Oromia. He came all the way from Oromia. Please give him a warm welcome. Okay. Thank you. They're asking me to Beirut. They're asking me. Say a few words. Jarana Kaimtichi Kuni, he came all the way from Oromia. Biyya dhufe, professionalism dhufe, talenti ajaibati. We recognize and congratulate him. One hagamma dalage, ufafolle akawan gudda nu dalagu abdi kamna. Congratulations. Thank you. Thank you for all you do. My name is Ilyas Sipsa. I'm one of the board of trustees. I'm going to give an award to King of Shagoye, Qamar Yusuf. Awardni kuni Osfunarra Kaisumma Kabaja Moti Shagoye Qamar Yusuf fi. Awardni kun malja presented to Qamar Yusuf, a recognition of appreciation for your creativity and dedicated service to Oromo community. Galatoma and Dr. Nagashi will accept on behalf of Qamar. Harkano of Qamarif. He came all the way from Oromia. Second again, give for me. Thank you. All right. This is really special. And actually, it is a privilege that boarding dufte akan award kana kanu nagafatef galatoma jecha awarding kuni the highest of the highest of today's namni amanati honor godu demnu Dr. Guddata Hinnika namni bene jiru libaytani mi the one and the only Dr. Guddata Hinnika is a trauma surgeon in California. He's a founding member of Alibera Foundation. He is a blessing to our people. Heddu Jalanna, RC Nagali Medical Hospital and University in Amanudawe, Bakanimni Kenya Ijmuti. Always, he's the first one to come and say, what can I do? Truly, we are blessed to have such a talented individual that has always given back to the community. And his wife, what is he? Oh, Ade. Ade Bitu or Bredu Gudata is in his asylti. May Ogutaka please Harkada Afka.
One time, please. Oromo Sports Federation in North America honored guest presents Dr. Guddata Hennika in recognition and appreciation of your dedication and valued contribution to the Oromo community, Galatoma, Seattle, Washington, 2025. Please give him a round of applause. Oromos are lucky to have such an amazing professional. Dak, I am privileged to present this to you. I love you, Dak. Where is Jalat? Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Take a picture. All right. Okay. Yeah. Goal. Let's leave for doctor. Toronto. Thank you. No, no, you gotta say something. Thank you. Devin, Thank you. let's say something. Kabajaan akkana hin jiru keessattuu boordii Osfaanaa, executive committee Osfaanaa, memberoota Osfaanaatiif uummata Oromoo hundaayyuu hiree kana fudhadhee maqaa kiyyaaf maqaa tiimii keennaatiin galateeffachuu barbaada. Kun nuuf dhugumaanuu kabaja addaati. Uummata keenya hojjechuun baay'ee waan nama gammachiisaati. Satisfaakshinii guddaa qaba. Rabbiin galateeffannaa hiree kana argachuuf. Hiree kana fudhannee ammoo ka dubbachuu barbaannu Oromoon baay'ee rakkoon Oromoo baay'ee ummanni keenya barumsaan fayyaan waan adda addaatiin duubatti hafeera xagarameera. Riijinii Oromiyaa 11 olitti xagaramaarra aan yeroo kana fudhee chaansii kana fudhee ka isinit dhaamachuu barbaadu ummanni keenya dhaqqamamuu qaba. Ummanni keenya tajaajilamuu qaba. Hundi keenyaayyuu Rabbi sababa biyya kanas nu fidee qabeenyallee nu kenneera. Qabeenyaaf sababa Rabbi nu kenne kana ummata keenyatti tajaajillee barumsa isaanii fayyaa isaanii eeguu yoo hin dandeenye Rabbillee nu gaafata waan ta'eef hunda keessaniyyuu dhaamsee an dhaamu koottaa biyya keenya saba keenya maatii keenya Oromiyaa haa dhaqqabnu asittillee haa jabaannu organizedii haa taanu institutionii haa qabaannu walii haa dhageenyu disipiliiniin nama jiraatetu nama asitti ijaarametu nama asitti miilaan lafa qabatetu ufiillee ta'ee biyyaa ta'a waan ta'eef hiree kan argachuu keenna baay'ee nutti tola. Waan isin haa kennu hunda keessanii Oromiyaatti isin eenna galatoomaa isiniin jedha boordii Osfaanaa. Akkam jirtu kabajattoota daawwattoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataatirraa sagantaa qophii keenya akkuma itti jira keessumaa kabaja dirreedhaan itti taphatu uummanni tolgee akka bareedu taasise dura taa'aa boordii Osfaanaa obbo Kamal Sheekadii Qaabatu na biratti argamu mee yaada gabaabaa Osfaanaa bara 2025 irratti fakkaataa dirreetti gashee kanaaf daawwattoota keenya beekamaa wajjin yaada gabaabaa haala Osfaanaan itti deemaa jiru itti ture faayinaal irra guyyaa irraa kana walqabatee marsaa 29ffaaf maraa sadaffaa magaalaa Siyaatil ka qophaa'e kana beekamaa carraa kana argattee keessattuu Siyaatil biyya magariisa Oromiyaa fakkaatu kanatti ati dura taa'aa taatee biyya kana dhuftee dirreen kun nagaan aga ammaa deemaa jiraachuu faayinaalii taphataa jiran yeroo ammaa kana mee maaltu sin dhagama Kamaal? Baay'ee gammachuu baay'eetu na dhagama because yeroo dhufnellee meseejiin guyyaa jalqabaa cidha kana nagaan eegallee torbaan kana nagaan adda galu akkuma argitu guyyaadhuma nagaan lola takka malee rakkoon tokko osoo hin jiraanne Osfaanaan 2025 kun addaan galuun baay'ee natti tola. Seeftii dargaggoota, seeftii taphattoota, seeftii keessummoota, seeftii nama dhibillee kan feelalu nagaan lola malee galuun baay'ee natti tola. Sekiriitiin asiillee poolisiin waliin qiddoomne nagaan galuu isaa baay'ee natti toleera.
كريبي أمو فاسيليتي أكنا كان أسفانال فاسيليتي أكنا كان أبدا أرغتين لهم بيكو باي نمتولا ومن يرمي الله كان So, baay'ee namatti tola uummanni Oromoo bakka hundaa kaabaa kibbaa baadiyyaa Europe, America, Australia, Oromiyaa irraallee kan dhufee jira. Asii wal ga'ee this is the only organization we have as Oromo come together to show our culture. Aadaa keenya, safuu keenya, sabboonummaa, Oromummaa keenya itti calaqqisiisnu ijoolleen aadaa uffattee warri venderaa kanaaf baay'ee baay'ee toleera. Anillee waa hedduu organization kana kuni waggaa dhumaa kiyyaati. Kan ammoo asiin dura boordiin ebaloo akkana godhe ebaloo akkana godhe liideroota hedduu qeeraa turanii suni rakkoo liiderii osoo hin taane we don't have a system in place that can lead us. Sana kan taane board of trustee, board of director, bylaw torme guidelines bara kana Minnesota tumannee karaa peejii bylaw peejii 60 lafa kaanneerra ammaan booda abbaan fedhe mifilame abbaan fedhe irraa bu'ee sisteema sana dhaabatee deema. Kanaaf waan kana Osfaanaan lafa gadhaabee boordii kana akkana qajeelchee biraa deemu kiyyaaf dis maallaqeessi baay'ee gammadeera jechuudha. Hedduu galatoomi Kamaal daawwattoota keessaa Koliin Asaa jirtu daayirektara Osfaanaa. Isa nama tokko badhaasa argatee turte badhaasa argatte kan immoo harmee keetii dabarsite maaltu karaa si ga'e Kamaal? Armeentii she's abbaan keenyatti kaatee nurraamrii ta'anii ijoollee sagalii hojja keenya nu guddistee eebjuunis abbaan kee is a leader eebjuunis akkuma abbaa keenyaa isa leader haa ta'u waan feetuuf hawwiisiiti isitu nu qaree gannu baasee is not just me Mati is not wanta kana ka godho hojjekii osoo hin taane maatiin kiyya guutuun namni sagalii haga balbalatti keessa gurgururraa close 90 gargaarurraa akka cidha kiyyaatitti na bira dhaabatanii geggeessanii kanaaf obboleen kiyya mara baay'ee galatoofadhu fedha. Kanarratti dammoo the backbone of this family is my mom. Saniif si dabarse. Galatoom Kamaal keenya nullee gartee sarraa argannee si wajjin gaafa deebii kana taasisuu kennamu baay'ee gammadna keessattuu badhaasa argatte nullee onnee keenya nu tuqi maal jennaan namni haadha fi hiyyaadha namarra yoo fagaattee bakka fagoo jiraatte atis bakka milkooftee si jenna maal jennaan siyaatiin sodaataa ture namni nuti baa jennee baay'ee istiidiyoon akkana guutee argamu kun jarchee bareeda kanarratti baay'ee milkoofte baga milkoofte ka amma asirraa aangoo dabarsaa jirta maal dhaamaa jirta koree amma filatamee jirtu dhaamsi kiyya hogganoota amma dhufan kanaafi ummata Oromoo hoogganuun is very challenging obsa barbaachisaa baay'ee siqeenanii adda addaatiin yeroo namni kenna waa'ee negatiivii irraa the trap of negativity yeroo kun demmoo as a growth wanti kun si jabeessa akkas obsa qabaatanii akka deemanii rakkoon dhufu kana yoo rakkoon dhufu namni sarraawundi si godhe marti wama rakkoo sanii haasaa yoo rakkoon dhufe dhaamsi namoota hooggansootaaf qabullee yoo rakkoon dhufe that's why you're there. What a leader is that you are there to solve that problem. Rakkosa hiiku waachi jirtuufi osoo hin aarin obsa qabaattee rakkoosan akkam hiittaagaa opinion kan itti solution based waan ta'e kennaa akkasi deemu qabdaa obsa barbaachisaa obsa dhaamanuu kanneen. Hedduu galatoom Kamaal keenya baay'ee baga milkoofte si jenna bara itti aanu soodha gara Oromiyaa irratti jabaadhu galatadha. Isinillee gaafa keessumummaa biyya isteeta kana dirree tana soquu irraa jalqabee haga ammaa isin miidiyaan keessanillee oofan baay'ee nu bira dhaabattanii tanii maqaa Osfaanaatiin boordii kiyyaatiin galatoomaa jedha. Hopefully we come back after 15 years. Hopefully 15 years and Mamboda. Maybe in 3 years we'll come back. Thank you, brother. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataa irraa sagantaa qophii addaa
dhimma Osfaanaa faayinaal guyyaa har'aa keessummaa kabajaa Dr. Guddataa Ilikka lafee guddaa hawaasa keenyaa keessattuu Arsii Nageelletti mana yaalaa guddaa ijaaree yuunivarsiitii kan qabu namni Dr. Guddataa hin beekne hin jirtanii dullee keessummaa kabajaa taasifnee akkasittillee badhaasa guddaa asitti argatanii wal qabatee mee Dr. Guddataa akkam jirtan? Baay'ee nagaa jira. Silas akkam jirtu? Fayyaa jirtu baga jiraattanii? Silas baga jiraattan. Siyaatila akkam ilaaltan? Siyaatili immoo baay'ee bareeda. Siyaatili duruun jaalanna. Saba keenya bareedatu keessa jira. Adda immoo Osfaanaan waggaa 29ffaa ija addaatiin waan kabajamaaruuf kanarratti argamuu keenyas baay'ee gammadna. Hedduu galatooma Dr. Guddataa namni hin beekne hin jiru. Keessattuu waraqaa ragaa guddaa isin kennanii Osfaanaa maal hojii keessan achi keessatti hojii isin hojjettanii hawaasa keenya gargaaraa jirtaniif waan addaa maaltu jira? Dhugumaan ani wanni addaallee eenyuun caalaa hojjadhee saba keenya ka gargaara hin jira jedhee yaadu garuu kabajaa akkanaa Osfaanaan nu kennuun nuuf ija addaatiin laalla. Osfaanaa jechuun ija Oromooti. Bakka qaroon Oromoo, ijoolleen Oromoo, abdiin Oromoo itti wal ga'u. Iddoo kanatti hojii nu biyya nama tajaajilu xiyyaannoo addaa kennanii galatooma waan jedhu nu kennanii kanaaf baay'ee galateeffanna. Hedduu galatooma kaleessallee badhaasa obbomaa Maarkoo abbaa keenya irratti koomunitii keenya akadeemikii Asiyaatilitti argamtanii isintu waraqaa keessan irraa fudhatanii keessattuu Osfaanaan Oromoo walitti fiduu qofaame Oromoo akka jirtu addunyaa agarsiisaa jira. Mee kana maaltu isin dhagama gammachuun keessan? Kun dhugumaanuu gammachuu addaati. Keessattuu ijoolleen Oromoo, ijoolleen biyya alaatitti dhalatan, ijoolleen silaa ufuuyyuu wallaalanii diina waliin badan iddoo kanatti daa'imman kunniin dhufanii Oromummaa isaanii yoo calaqqisan, sabboonummaa isaanii yoo mul'isan, abdii guddaa biyya kanaa caalaa oduu hin taane ijoollee keenyaaf, saba keenyaaf, biyya keenyaaf wantaa tokko waan ta'eef gammachuu addaatiin nu dhagamadha. Galatooma Dr. Guddataa yeroo 29ffaaf qophaa'e Osfaanaan keessattuu kan Siyaatil kona Siyaatil biyya bareedduu gaarrotaan marfamte biyya magariisa Oromiyaa fakkaata. Yeroo meeqaffaa irratti hirmaatan isin? Ani Osfaanaa yoo danda'ame waggaan irratti hirmaachuu badada. Yeroo tokko tokko biyya yoo deemu misii godhuun kiyyeen oolu. Yeroo baay'ee irratti hirmaadheera. Siyaatil immoo iddoo mana keenya jennee waan yaalluuf Siyaatil yeroo ta'u hundaayyuu hin dhufna. Kanaaf baay'ee nutti tola. Hedduu galatooma Dr. Guddataa hojiin keessan hojii nama boonsuu seenaa keessanillee beeknaa hojiin keessan keessattuu gargaarsi isin hawaasa keenya bakka itti dhalatan nageellatti ijaartanii hawaasa keenya dhaqqabdan Oromoo guutuu boonaa mee wanda hawaasa keenya dabarsita yoo jiraate hawaasni alaa kunis maal godhuu qaba keessattuu maal inni isin deeggaruu qaba? Galatoomi obboleessa kiyya maaliifi uummanni keenya biyya hiyyeetti keessa jirra. Sabni keenya gargaarsa baay'ee barbaachisa. Baay'ee keenya biyya kana nu fidee abdii kan nu godhe barumsa qabaachuudha. Namni barumsa qabu qabeenya qabaata. Jireenya qabaata. Abdii qabaata. Kanaaf biyya keenya keessatti ijoolleen keenya akka kaleessa dhalataniituma qabeenya abbaa dhaaluu hin danda'an. Baratanii jireenya godhachuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef uummanni Oromoo ka iddoo hundaayyuu jiru naannoo isaatitti deemee tokko barumsa hiree barumsaa saba isaati uumuu fayyaa uummata isaa eeguu yoo attam danda'amani hojii nama tokko lama uumuun baay'ee barbaachisaa natti fakkaata. Kana warri daasporaa baay'een akka godhan isin beekna isinitti isin boo'ina ittuma fufaa deemuu qabna maaliif rabbi kan nu eebbisu yoo nama waa goone calla yoo fira callaa ta'uu hin qabu jireenya Oromoo tokko yoo jijjiiruu dandeenya jireenya keenyatu jijjiirama waan ta'eef gammachuu guddaa arganna waan ta'eef eebba guddaa arganna waan ta'eef warra daasporaa eebba kanarra nafina eebbi kun isin haa dhaqqabu
ummata kennallee haadha qabnu jijjiiramallee hafinu yaada jedhamu barbaada. Ilu galatooma Dr. Guddataa dhiyaatanii yaada keessan nuuf kennuu maqaa Oromiyaa Freedom Media isin galateeffannaa. Dawaadhaa rabbiin isinaa dheeressuu dhufees isinaa jiraachu isin jennaan. Galatooma baay'ee galatooma waan nu simattanii. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Gaggeessitoota Koree Osfaanaa bara 2025 marsaa 29ffaaf yeroo sadaffaa magaalaa Siyaatitti qophaa'e wal qabate guyyaa xumuraarra kaarra jiru yeroo tapha xumuraa kan taphataa jiran kana wal qabate Dr. Bariisan hojii hagammaa hojjetan haala hagammaa jiru ummata Siyaatilii waan jedhu qabaa jedha. Mee Dr. Bariisaa maal jettu? Gammachuu guddaa qabaa dhugumaanuu akka gaarii gaggeeffamaaraallee qophii akkanaa bareedaa godhuuf it takes a lot of effort. Namni kophaa godhee hin danda'u hawaasa Siyaatilii gammachuu guddaa irraa qabaa. I cannot thank him enough dhugumaanuu fiildiin guutee kaappaasitii olaadha. Kun hundumaanuu dadhabii warra Siyaatiliiti. You know Siyaatil akkam bareedaa akka ta'e mul'iftaniitanii Koreen task force waliin hojjete waan bareedaa kan uummata keenyaa qopheesseera saniif bakka task force koree qopheessitu kanallee akka board of trustee illee ta'e uummata kiyyaan galatoomaa jechuu fedha gammachuu guddaan dhaga'ama utuu kanan jenne deemuun feene jechuudha. Galatooma Dr. Bariisaa kana qofaa miti marsaa itti aanulee deebisuuf maal mee yaada qabdan? Asif deebisu? Gammachuu guddaa dhugumaanuu Siyaatil humna akka qabu ufaaf illee fakkii gaarii ta'aniiran warra biraatiif illee seeftii irraan kan ka'e waan hundumaa akka gaarii qopheessaniiranii warri biraallee kan akka caalu haa godhanii fedha. Siyaatil fakkii gaarii taateetti waan hojjaa gaarii mul'iftaniittan sanirra gammachuu guddaa qaba. Galatooma Dr. Bariisaa isinillee kana beektanii uummata keenya Siyaatitti ka udda gaafa isa eegaltanii raagarraa isin wajjin dhaabbateen akkasumas qindeessisuuf koreeti. Isinuu galatooma waan kana Oromoon hagama agarsiisuu keessaniif feestivaalii Oromooti kun thank you so much isinin jenna. Anillee galatooma isinin jaahiree kana waan naa kennitan ulfaadha. Miidiyaan kennallee udda gaafa isin eegaltanitti irraa isin rafne kuroon xumura waa hunda finneefitti dabarsaa irraa dhuguma. Yaa asirratti ammoo thank you jechuu kan fedha Freedom Mediaan ummanni keenya baa wal gargaara utilize this isin galateeffadhaa hiree kanullee waan nu kennitaniif ulfaadhaa isin